Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaj Tube hundinuu har'a viidiyoo gabaabaa tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kiyyaas Itoophiyaa keessatti yuutuubaroota gurguddoo 5 eenyu fa'aa akka ta'an qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Walumaan haa ilaallu jecha warri chaanaalii keenya subscribe hin godhin Astaj Tube subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafachaa gara viidichaatti haasennu. Bu'aan subscribe dha maal kan jiru yommuu eegallu bu'aan subscribe YouTube chaanaalii bantee hojiitti erga seenteen boodatti galii guddaa argamsiisa. Yeroo ammaa kana keessatti galiin onlaayinii irraa argamu gurguddaa keessaa inni tokko YouTube chaanaalii irraa galii galuudha jechuudha. Isaan keessaa Itoophiyaa keessatti YouTuberoonni akkam gurguddaan eenyu faan akka jiran waliin ilaaluudhaaf yommuu itti seennu tokkoffaarra kan argamu Hope Entertainment dha. Hope Entertainment viidiyoolee muuziqaa adda addaa hojjechuudhaan yeroo adda addaatti kan muuziqaa gadi dhiisu yommuu ta'u inni subscriberoota miliyoona 2.38 qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaarra taa'eeti jira jechuudha. Hope Entertainment kan sadarkaa tokkoffaarra jiru isa viyuun isaatis isa kana gara biiliyoonaatti seeneeti jira jechuudha. Viyuun isaa biiliyoona takka tuqaa wayii. Lammaffaarra yommuu dhufnu EBS TV kan jiru innis subscribera takka tuqaa 84 miliyoonii qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaarra jira. Sadarkaa lammaffaarra kan argamu EBS TV worldwide isa jiru kana innis viyuun isaa gara miliyoona 800 fi miliyoona 77 tuqaa akkasii jeetti fufaa. Subscriber isaa takka tuqaa 84 miliyoonaa jechuudha. Sadarkaa sadaffaarratti gama sadarkaa sadaffaatti yommuu dhufnu sadarkaa sadaffaarratti Abeel Biraanuu yuutuubiin kun yuutuubii nama dhuunfaati. Innis subscribera baay'ee qabaachuudhaan bara 2022 keessa akka Itoophiyaatti sadarkaa sadaffaarra taa'eeti jira. Abeel Biraanuu takka tuqaa 36 miliyoona subscriberii qabaachuudhaan akkasumas viyuun isaatis gara miliyoona 400 fi miliyoona 25 sadarkaa sadaffaarra taa'eeti jira. Afuraffaan EBS TV isa jiru EBS TV inni jiruun bara 2000 fi miidiyaa Itoophiyaa yommuu ta'u Itoophiyaan Broadcasting Corporation kan jiru miliyoona takka tuqaa 2 takka miliyoona subscriberii qabaachuudhaan sadarkaa afuraffaarra taa'eeti jira. Viyuun isaatis akkasumatti viyuun isaatis hara miliyoona 400 fi 10 sadarkaa shanaffaa yookiin isa dhumaa kan nuti ilaallu yommuu dhufnu Seifuu on EBS isa jiru kana innis subscribera miliyoona takka tuqaa 2 qabaachuudhaan sadarkaa shanaffaarra taa'eeti jira. Innis viyuun isaa gara miliyoona 296 jechuudha. Isa kana egaa warri subscribeidhaan akka wal guddiftan top 5 Itoophiyaa keessa sabni Oromoos miidiyaan Oromoos tokko kan jirre asumaanuu eessa akka jirtan subscribe walii godhu maaltu nama dagachiisaa kan jiru isin yaadachiisaa. Subscribe like fi share waliif godhaa. Inni kun waan nama miidhuu qabu subscribe garuu abbaa san nama subscribe gootuuf ni fayyada isa jiru laaluu fi har'aaf viidiyoon keenya kanuma galatooma hanga yeroo itti walitti deebinutti nagayaan turaan isin jira.